jechuun maal jechuun sadan waaqa tokkoo kan jedhu hin jiru siin jedheen ture macaafarraa ragaan kan qomoo kunoo kana waaqayyo tokkicha jechuutu jira kanan fudhattaa siin jedheen. Waaqayyo lama jira yoo jechaa jiraate. Maa sadan waaqa tokkotti amantamti ati waaqa sadii ta'ee tokko ta'e sadiidha garuu tokko ta'e. Waaqa sadii kan jedhu fide. Waaqa sadii tokko ta'e. Addis hin buutu asirraa maal hojjetta isaan hoggotatanii nama seenu guyyaas keessa. Addis. Ooyyee. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان أنا هارب أدس Ayyee waaqa sadii tokko ta'e kan jedhu fide ragaa. من جرو متي أنا كسر ما أنسلان جرو سينجلي بر Jecha tabarri fide ragaa. Simiti gammaan jedhee. أيوة واقع سدي توكو تاي جتشوتي نمان تودي سدان توكو ماتي نمان تودي Ragaa fidiin jedhe waaqa sadii tokko ta'e kan jedhe. لا كنو أن توكو جتشون في دي منبر Si jechaara waan ta'eef waaqa sadii tokko ta'e itti haasaa turte miti amma. إن ما نجري كاش إن أنسان نما نانجريش Maaliin naman fidi ragaa. سدان توكو ماتي نمان نجري مي جري ميل توكو Waaqa sadii tokko ta'e kan jedhu ragaa fidiin jedhe. Dubbattee kaate miti amma. سدان توكو ماتي نمان نجري مي آمين جنة دفيتي جري كا Isa sittana jechisiisa miti. jedhi kunoo maal beektaa lama caafas ragaa argaarta waan ta'eef sadan tokkummaatti nama nu jedhe yeroo tokko jedhi Sadan tokkummaa waaqayyootti namana. ragaa fidi sadan tokkummaa waaqayyoo kan jedhu. Si jedhee miti reemu. Ayi miskiina rabbi ilaalaa gaala argitan ilaa waan macaafarra jiru dhiistee waan biraa amantaa achuu argite ilaala waan macaafarra jiru laali waan atamantu laala. Isa rakkoon qabu waan an tamaneef na tumeef waan Sadan ta'eef. tokkummaa waaqayyoo amma jette kana macaafarraa fidi yoon siin jedhe tasa fiduu hin dandeessu tasa maaliif jennu ati kan macaafa dubbistu miti warri macaafa dubbisnadhanii macaafa baatanii deemaa oolan fiduu hin danda'a garuu kun ilaali Namni waaqa sadii tokko ta'e jechaa jiru hin jiru waan ta'eef situ jechaaraan sirraan nagaara waan ta'eef ragaa fide. sadan tokkummaa waaqayyootti namana jennee ati. Ani waan hin jedheef hin qaba waan ta'eef. Ishi waan jettee nuuf fidi ragaa nuuf fidi. Kolfuun hin barbaachisu mara. Nuuf fidi gaashi ragaa fidi waan jettee san. Situ jechaara waaqa sadii tokko ta'e kan jedhu ragaa fidi situ jechaara waan ta'eef. Injish Yesuus waaqa miti jedhishi. Maal jechaa jirtu? Yesuus waaqa miti. Waaqa miti kan Yesuus waaqa miti. Jedhi ka. Obboleessa koo isa situ na barsiisa miti waan ta'eef gaaffiin adeemsuu hin dandeessaa? Ergamaa jedhe ka siif hin deebisa ilaal Yesuus ergamaadha ofiin jedhe ergamaadhaan jettaani ati. Ilaal kun waan jedhe Yesuus Kiristoos isaati ergitee jedhe Yesuus ergamaadha jedhime yeroo tokko. Uummanni maal ta'aa jira? Jedhi ka yeroo tokko maal yoo jechuun waan macaafarra jiru jedhe. Waan macaafarra jiru situ na barsiisaa miti sin jedhe waan. Mee yeroo tokko naa wajjin jedhe waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhime. Jedhi sodaatini. Rakkannee bar. Jecha nama nyaatu kun waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Jedhi ka. Gaaffiin adeemsuu hin dandeessa moo deema? Ifin deebisa kana jedhi kana duwwaa jedhishi yeroo tokko waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhime. Hin jedhu waan ta'eef gaaffiin adeemsita moo hin deebista? Sirriidha moo sirrii miti macaafni kun addeessa. Afaan Oromoon dubbachaa jira miti. Wayyoo hin jedhin haadha ishee. Bakka waaqayyo isa tokkicha jedhu kana macaafarraa fudhatin ati ishee diddiidha fedhatteetti. Isa situ na barsiisaa miti gaaffiin adeemsuu dandeessu moo deemu? Maalirraa gaafachuu barbaadde? Amantiirraa. Amantii kamiin irraa gaafachuu barbaadde? Amantii isinitti amantanirraa. Amantaan keenya maaliif beektaati?
Eh? Musliima natti fakkaate. Islaama. Amantaan keenya moo? Amantaan keenya musliimaa? Akkas natti fakkaate yoon dogoggoruu dhabaadhe. Akka amantaan keenya musliimatti dogoggorteerta. Okay, amantaan keessan maal? Amantaan keenya islaama. Anillee akkasumaan jedhe. Dogoggorteerta. Ayyee amantaa islaamaa gaaffii maal qabdame? Gaaffii nani qabu. Manziruur takkanaa waan dubbaddaa. Maal dubbatta singikoo? Akka dhaabbata. Ishee wajjin moo? Warri koomentii manni mana keessaniif maal akkas dabbartu dhugaa dubbachuudhaaf. Ikkoo nama jeeqina seeraan barreessa waan barreessitan mana keessaniif fokkisiisina dhugaa dubbachuudha. Waan gaarii ta'e barreessa waan sammuu nama hatu barreessa. Isi waan sammuu nama hatu barreessu miti sammuu nama ifata maal miti jedhe. Addisee jedhi kaa? Manziruur waan yeroo akkas barreessan ikkoo yaani. Ni se tira waraana komentiin kaasni laati sobde nama tuttuqinatti. Addis jedhi. Yeroo akkas barreessan ikkoo yaani. Jedhi dubbadhu. Addis. Inni dhaga'ama miti amma sagaleen koo. Dhaga'ama. Okay. Waaqni isin itti amantanii aarsaa qalmaa hin barbaadaa? Aarsaa qalmaa gaafattu. Waaqa qalamuuf. Eh? Waa qaluufi. Nyaachuudha moo? Isin barre kaanis gaaffii natti ta'in. Nyaachuudhaaf akka inni nyaatuuf qaluufi moo? Hin beeku isa. Jechuun adda baasii gaaffii kee adda baasii maal jechuudha? Maal jechuu barbaaddeetu gaaffii kan kee adda baasiiti? Na gaafadhu gaa. Gibjaa wayii gaabbasamaa jechuun maal jechuudha? Quraana takka jedhu. Gooftaa keetiif sagadii qalii jedha. Waa qalmaan isatti dhiyaachuu jechuu keeti. Qalmaan rabbitti dhiyaachuu jechuuni rabbiif qalamee rabbiin nyaachifama osoo hin taane lan yanaala Allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa jedha rabbiin. Foonis hin qaltanu, dhiignis hin qaltanu, waa tokkollee rabbitti hin qaqqabu jedhu. Walaakin yanaaluhu taqwaa minkum. Sodaa isin irraa ta'u sawaaba isaatu isinitti qaqqaba. Kana jechuuni rabbiif qaluu jechuuni qalanii miskiina nyaachisuudha malee rabbitu nyaata yookaan rabbitti itti fayyadama miti sii galee. Amma fakkeenyaaf fasalli rabbika wanhar jechuun qalma fakkeenyaaf guyyaa ayyaanaadha yookaan iidal adhaanuu qallufaatti hiikama. Guyyaa sana gaafa nuti qallu rabbiin maal jedhaa? Fakuluu minhaa wa axcimul baa'isa alfaqiir jedhe. Ofuma keessanii nyaadhaati jedhe ilaala. Ofuma nyaachuun maatii ofii nyaachisuu akkasuma albaa'isa alfaqiir. Iyyeessa iyyummaan dhukkee irraa kaaftee tammaatti sana nyaachisaa jedhe. Sana gaafa gootee jettee rabbiif jecha isati gootu sanatiyyuu rabbiif qalaa jechuuni rabbiin gaabbazaa osoo hin taane rabbiif jecha gochuu sana sii galee akkasii addes. Akkasin jedhu kaa sagadii qaliidha. Akkasii ga'ee akkasii. Gooftaa keetti sagadii qalii jedha malee sagadiiti yookaan immoo warra hiyyeessota nyaachisin jedhu. Jedhee jira siin jechaa jira barbaada keessatti jedhee jira. Achi keessatti suuraa ka'uutar keessatti akkasii dubbatee bakka biraatti ammoo ibsee jira sii galee. Maaliif akka qalamu eega qalame maal akka godhamullee ibsee jira. Akka jedhaafani gaabarii gaaffii natti ta'eefan. Amma sii galee suuraa hajjii keessatti suuraa hajjii keessatti bismillah 28ffaa keessatti rabbiin dubbateetu maal jedhaa? Fakuluu minhaa jedhe sii galee fakuluu minhaa irraa nyaadhaati jedhe foon sana irraa nyaadhaati jedhe wa axcimul baa'isa alfaqiir jedhe sii galee sanii jedhe iyyeessa iyyummaan itti hammaattes nyaachisaa jedhe. Sana gochuun keessan immoo maali jechuudha? Rabbiif jecha hojjechuudha. Agarsiifannaa namatti agarsiifachuudhaaf jecha riyaa'idhaaf jecha akka hin qalle jechuudha sii galee. Nyaachisaa fi
Tadaaf qaliin garaagaraa natti fakkaata garuu.